السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا. أمتا خينيا درقوتا خينيا واسا خينيا أكسما دعاة خينيا في علماء خينيا مقبولية واسا خينيا بوتمت ورا مقالا كايرو مصري جراتن غلطو معلوماتا رب جزاك خيسن سنيا قفلو ادو نسيمتني ادو نلي قمتشيفتني isinillee nan dhufee isin bira dhufuudhaaf hedduu gammaddanii galatoomaan isinin jaa galata keessa rabbi isin haa deebisuun jaa amma yeroo deemichaa waan taateef dhaamsa gabaabaan keessaahuu du'aata keenyaa fi akkasuma ammas ulamaa'ota keenya hayyoota keenya warra magaalaa tana keessa jiraataniif dhaamuu fedhu akka bareeda jirtanii akkumatti jirtan kanatti itti fufaa ja'an hagana irra dabalaa malee hin hir'isinaa akkaataatti deemuu jirtan kana bifa bareedatti itti jirtanii barsiisuu waana barsiisuu da'waa godhuu hawaasa walii qabuu waan isinirraa yoggaa isin biyya tanaa deemtan asitti isinirraa hafu maqaa bareedaan isin booda waan isin waamsisu sana'an hasan magaalaa tanatti waan isinirraa hambisu hojjechaa jirtanii isin bira dabree nu biyya jiru haa ummata Oromoo jaamu haa ummata Itoophiyaa jaamu guututti maqaa bareedaatti gootanii shabaabni keenya hojii bobbee shabaabni keenya barnoota bobbee shabaabni keenya tokkummaa wal jaaree wal bira dhaabbatee tokkummaa tarkaanfataa jira rabbi isinirraa jaalatu itti isinaaf hofsiisu iji hamtuu isinirraa qabu sheeytaan isinirraa qabuun isinin jaa xumura irratti moonniin dhaamuu fedhu keessaawuu shabaabban du'aataa jechuudha sheekotii miti shabaabban du'aataa shabaabban da'awaarra jiran wannin isinii dhaamuu fedhu akkaataa itti isin jirtan jaalala isin hawaasa bira qabdan kana waan isinirraa balleessu firraa eegaan isinin jaa fakkeenyaaf waan tokko isinii kaasuu ni danda'a sheekha tahanii gandummaan jaaramanii gandaan nama fiffiluu waan hawaasa biratti nama busheeysaa akkuma nabiin keenya alayhi salaatu wassalaami ni ajooytii jeesanitti waan maqaa isin balleessaa waan fooleen hamaa isinirraa dhageemsiisaa waan akkasifirraa eegaan isinin jaa tokko lammaffaa du'aanni keenya warri biyya tana keessatti da'waa godhaa jirtan wantoota akka vaayirasaatti maqaa nama balleessu maqaa du'aataarraa nama baasu dhoka hawaasa keessaa gan nama baasu amaanaa qabaadhaa amaanaan rabbi isin biratti haa jira jabeeffamtu amaanaan namaa isin biratti haa jabeeffamtu amaanaan hawaasaa isin biratti haa jabeeffamtu amaanaan rabbiin samii dachii irra kaayee jarri didanii ilmi namaa fudhate san isin biratti haa jabaattuun isin jaa akkasuma ammas afaan keessan eeggadhaa akhlaaqa qabaadhaa waan himtan san hojiinis argamsiisaa akka isin ammatti jirtan akka bareedaa waan maqaa isin balleessu waan maqaa isin xureessu wantoota tokko wanni afaan namaatii bahu afaan namaatii baateeti sayyida namarra taati yaanii jechoonni hamaan akka afaan keessaa isin hin baane waan hawaasa keessaa isin baasu wanni takka malaaftuutu hawaasa keessaa nama baasa jecha hamaa namni tokko daa'ii ta'e nama guddaa ta'e waan isarraa fakkaan waan inni himuu qabne waan namni biraa himuu qabu yoo himellee fakkeenyaaf akka wantoota tokko waan hawaasa irratti miidiyaa sooshaal miidiyaa irratti deemu waa'ee wal quunnamtii saalaa yookaan waa'ee waliin dhufinsa dhiiraa fi dubartii waan akka taphaatti illee dubbatan akkuma taphaatti hawaasa keessaa nama baaftu inni akkasii waan akkasii irraa eegaan isinin jaa nama hedduutu waan akkasiitiin hawaasa keessaa ba'e tunillee amaanaadhaan gara hiyyaan isinin dhaabbannu waa'ee isin bira kaayyadhu ta isin naafuu uffattanii jabeeffattan haa taatu daran ammoo hawaasa keessatti hawaasni keessan qalbii keessatti isin haa jiraatu isinillee qalbii hawaasaa keessa jiraadhaa hawaasaa wajji jiraadhaa gaafa hawaasni rakkate bira dhaabbadhaa akkuma ammatti jirtanitti rakkate gargaaru ka dhukkubsate gaafachuu ka du'e awwaaluu ka karaarraa maqeefitti as deebisuu ka hawaasa keessaa achi ba'e hawaasa keessatti as deebisuu kan karaa hamaa deemu jiru qabdanii if keessa dhoorkuu kuni dhaamsa isinii haa ta'uu hin jaa namni hedduu boonsitanii hedduu biyya teenyallee boonsitanii hedduu amantaan akkaataan isin amantaa asii gaggeessaa jirtan akkitti isin barsiisaa jirtan waloodhaan akkitti isin deemaa jirtan tokkummaan keessan da'waan teessan barsiisni keessan akkaataan itti isin waliin jirtan waan nama hawwatu akka alaa dhageenyu miti kaayiroo dhufeen akka alaa yaaduun adda nattee kaayiroo dhufeen akka alaa himan adda tahuu arge wanni waan nama hawwisiisu namni biyya jiru dhufee asitti waa barachuu namni biyya alaa dhufu asitti dhufee ilmaan asin barsiifachuuf hawwu waa hedduu jira haalli biyyaallee hedduun waa hedduu nama gargaara
akkuma jirtan kanatti itti fufaa hin qaqallisina hin irrisina dabalaa deemaan isinin jaa nutis waan dandeenyu inshallah isin gargaara isin cina dhaabbanna yoo rabbi fedhe namoota akka kiyyaa saahiban kiyyaa warra isin jaalattanillee akka isaan ziyaaraa isin dhufanii isin laalan qaama keenya guddaatu as jira hawaasa keenya guddaa as jira akka isaan dhufanii daawwatanii ergaa isaan bira jirtu isinit dabarsan sheekan keenya du'aata keenya saahiban keenya warra biyya jiran ka isin jaalatan hedduu jira isaanillee akka isaan dhufanii inshallah asitti isin daawwatan akka isaan isin bira dhaabbatan abdii guddaan qaba anillee gama kiyyaa waan hin danda'uun nama as akka dhufanii asitti isin ziyaaran godhuu irratti inshallah rabbina alaafisu tattaaffina irraa eegamu hundaniin godha anammoo gama kiyyaan deddeebi'ee isin daawwadha deddeebi'ee isin ziyaara inuma ogumaan galee dhiiroo hangam takka taa'eetiin deebi'aa jedhi nama rakkachuu jira gaafa dura dhufuullee yaadan qabu fedhiin qabu ammoo wanni isin bira gare akkaataan keessan hedduu nama hawwachiisa hedduu nama harkisa inshallah annuma hajji booda kumaan hajji irraa galeeniin dhufaa yaadayyuun na keessa jira kophaati isinitti dhufummoo nama isin jaalatan kabiraa qabeen isinii dhufa inshallah yoo rabbi fedhe rabbina haa laaffisu dhaamsaan gasiin isinit dhaammachuu fedhaa isinis du'aayinaa godhaa hedduun isinirraa gammadee akka isinitti jirtan jireenya keessan kana haala keessan kana waan isinirraa gaariidha hawaasa keessan ka biyya jiruun ga'uufillee abdii guddaa ofirraa qaba abdii guddaan qaba inshallah rabbi fedhaniin gayaani galatooma ulfaadhaa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh anis nagayaan naa galchuu nagayaan gammachuu rabbi waliin nu haa deebisuun isinin jira alhamdulillah rabbil alamin akkanaga inshallah shayniqeen شيخ جمال علي إذا ربي أخبروا في ويام راسنا ولين تري أستي دام سساني وبريد أسن هواس خيني دامات ترني نجى ربي سبحانه وتعالى سانا قلتو أما اللي نمد الدبي هواس خنا توت ربي هقول جزاكم الله خيرا نجى ربي سيها قلتو ما تيتي في عاري ولت نجى نقول سنين